namni gaafa baasuu akka danda'u beektu? Mee waa'ee gaafa namarratti ba'u yookaan gaafa baasuu kan jedhu haa ilaallu. Maaltu fidaa? Eessattis ba'a? Furmaan isaa maali kan jedhu waliin ilaalla. Namni kan gaafa baasu yeroo pirootiiniin gogaan keenya irraa uumame kan keeraatiin jedhamu baay'achuun bakka tokkotti kuufamudha. Boca adda addaa fi dheerina adda addaas qabaachuu ni danda'a. Dhedheeraas ta'a, gabaabaas ta'uu danda'a. Akkasumas boca adda addaas qabaachuu danda'a. Yeroo hedduu egaa ka'umsi wanta kanaa dhibbaa dhibbatti hin beekamu. Haa ta'u malee kanneen gaafa baasan keessaa persentaa 20 kan ta'u sababa kaansarii gogaadha. Kaansarii gogaa keessaas kan squamous cell carcinoma jedhamu jechuudha. Yoo wanti kun qaama saalaa irratti ba'e immoo carraan kaansarii gogaa ta'uusaa persentaa 20 irraa gara 40tti ol ka'a. Keessumaa qaama saalaa dhiiraa irratti yoo ta'e. Namoota umuriin deeman biratti caalmaan kan mul'atuu fi yoo dhiirota irratti ba'e kan shamarran caalaa carraa kaansarii ta'uunsaa ol ka'aadha. Yeroo hedduu hawaasni keenya namni tokko kanaa ol ijoollee miti nama guddaadha jechuu yeroo barbaade kana caalaa gaafa baasaa'edha. Taariitii kana beekanii ta'uu danda'a. Wanti kun yeroo namni umriin isaa waggaa 50-60 dabalaa deemudha kan inni baay'achaa deemu. Akkasumas dhiiraaf dubartoota irratti walqixa ba'a. Garuu dhiirota irratti yoo ba'e carraan kaansarii ta'uusaa kan dubartootaa ol ka'aadha. Akkasumas carraan kaansarii ta'uusaa yeroo tuqan ni dhukkubatee hundeensaa yoo dhukkubatee yeroo tuqan carraan kaansarii ta'uusaa ol ka'aadha. Kana malees gogaan keenya ifa aduun miidhamuu fi vaayirasiin kormamuu namatti fidu kan human papilloma virus jedhaman fa'aa dhibee kanaaf nama saaxilu. Akkuma jenne kaanseriin persentaa 20 qofa. Persentaan 80 dhibee biraa. Ifa aduutti baay'inaan ba'uu ta'uu danda'a. Vaayirasii adda addaa kan kormamuu fidu akkasumas finnisa fa'aa kanaaf nama saaxiluu danda'u. Yeroo baay'ee bakki inni itti ba'u naannoo qaama keenyaa baay'inaan ifni aduu argatu kan miidhudha. Fuula, mataa, harka, irree, laphee, gurraaf kan kana fakkaatan jechuudha. Yeroo hedduu fuulaaf mataa irratti ba'a. Furmaanni isaas wanta sana muranii kaasuudha. Kutanii kaasuudha. Akkasumas erga muranii booda qoratamee tarii wanti kun kaansarii yoo ta'e yaala dabalataa kanneen akka keemooteraappii, carariif kan kana fakkaatan qoricha adda addaa fudhachuu barbaachisuu danda'a akka ogeessi adda baasee murteesseen. Dabalataanis maaltu akka kanaaf nama saaxile adda baasuudhaan sirreessuu barbaachisa. Galatoomaa turtii gaarii.